دقيمتي مي قالتوما عمري ديرت ما إسلمان نجاها سوا دقيا ربي جت ربي نتبيك كم تكويس عني بيتي أرارا ما مك ربي الراتو نما أرارا نما إربرانا ما درب ربي اللي جالت خنو ميد أمي جتوني دنديسان إسلاتشوتو أكسوما وجي بيرا ولي قطع جيروداتي دنيا دا بيتي برو أنيو نخيسا قطعن بينو تنافو إسن هندنو الدو غلطوما أما خرانا جياتي فقطك وليها سوا حواسا خنا اللي وانغاري أجيسيسا ربي خيري إسن هذا أجيسيسوتي أتشي بودا أكا فيني تودن ديني إيغا أرارا ما أسر رفتني بودا فينو نتبأنا فينو هنتبأنو أكا فيني تاني جتشو مالتو مرتيسة جتشو حقا مرتيس أرارا ما ربي مرتيس فك أميرا خيسا بها ماليف سيد أرى قلقلا خنا مالتو أكا أمم خبيق وربي كوف بليس أكست معاذ مال جد بسم الله دوران درسي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جرتان وندافو وري مرتي يلا جرتانيس ورينا يلا جرتانيس غلطو مارا يرو تيسن وانتو غوتاني أرسا غوتاني وانا زلت ياركم تاني اتيانسي وبالي سخيا مرتي دانيس السلام عليكم مين جتشو برباداني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wanni guyyaa tanatti argamneef dhugaa dubbachuu fi namni lama yoo wal lole waa hedduu balleessuu danda'a garee hedduus deemuu danda'a haga lubbuu wal baasutti illee deemuu ni danda'a kanaaf anaa fi murtiin yeroo hedduu jechuun waan khayrii hedduus hojjanne hiriyummaa waggaa lamaaf akkas hojii turre san keessatti ammoo waa hedduu tokko hojjanne bakka rakkoo hawaasa keenyaattis hedduu hojii dhaabbanne bakka gaariillee hedduu inumaa waan tokko kaniin carruma kanaan wasti haasoo barbaadu hagam fedhallee yoo rakkoon jidduu jiraattee waldhabbiin jidduu jiraattellee waan tokko asirratti kanii haasoo barbaadu akka yaadannootti innis ni yaadata. Saudi umraa dura waliin hingoone umraa adda adda deemne guyyaa adda addaa umraa lammadaa irratti yeroo umraa goonee deebi'uu qabna jennee murteessineetiin akkasii murteesseetiin wajji dhufnee harama yeroo wanta goonu Hajar al-Aswad dhagaa gurraachisuun garteemi dhagaa gurraachisuun sadarkaa isaanii beekan namni musliimoon sadarkaa isaanii beekan bakka sun warra Naajeeriyaa warra gurguddaa warra gurraacha kana qofaatu dhiibachaa maal jaa bakka sun wanta jaa bakka san deemeetiin dhagaa sun ungachuu barbaada wanti jechuun barbaadennaan nama hedduu keessaa ol na fuudhee achitti na darbee gara sana geesse ol na fuudhee jechuudha ani fi fuuqallaa kana anyhow galatasaa namni gaaromeen namaatis qooda waliis kaayuu qaba murtiin iftoomina ni qaba yoo si jibbe si jaalates dirruma sitti wanta ja'a arra guyyaatti wanta namaa dubbannu miti namni hundinuu hanqina ni qaba haa ta'u akkasumattis na balleessee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkuma amma anaafisatu caala wal beeka waan ta'eef lubbuun isaanii beekti yeroo kana jiru yeroo taraa dabartisanas anas taraa dabartisan anaatitti balleesse torban kana keessa guyyaa tokko badii fileessin ta'anii garuu san dura immoo wanta guddaa na balleesse akka malee hagan bakka yeroo dheeraaf na dhukkubee hunda mana ciisaa ture namoota na dhiyaatan damiina suuraa isaanii illee ergeen ture na dhukkubu jira mana keessaan jira torban sun guutuu haala bareedarraan ture waa hedduu tokko jeeqamee maatiitii jeeqamee xiqqoo haalli gaariin ture alaa kulliin namni wal dhabuu ni jirti dongora ammoo taraa tana uumameef itti gaafatamaa nana because waan erga wal dhabbii qabaanneefu waan dhimma inni keessa jiru fuudhee maxxansuun kiyya sirrii hin turre viidiyoo sun illee kaasee hin turre viidiyoo dachaas waa isaa dubbate sun akkas yoo itti balleessee jiraadhe dhiifa mana haa godhu waan sanarra dabre ammoo namni lama haga fadhillee wal lolee walitti numa araarama namoota gurguddaa akka keessanii kanaatu nu jidduu jira nu jidduus dhufee haasa'e isin bira dabaruun hin ta'u namni kun rabbii sodaachuu qaba rabbitti aanee ammoo rabbii gaditti namoota hedduu tokko namoota kabajuutu jira maatii ta'e namoota gurguddaatu jira namoonni akka isan keessaa tokko adda durummaadhaan isin faadha
guddaa galatoomaa Ustaz Naasir Hamzaa fa'aa Dr. Nurattiin Zakii Daalaas namoota hedduu maqaa isaanii yaamuu hin yaadanne hedduus tokkos jirani akkas ture amma saanaan onneen tiyyaan dhiifamaaf banaadha yeroo hundaa'u namni yoo wal dhabellee wal dhabii irratti walii galee wajjin jiraachuu qaba jeetii nama naan kanaaf wal dhabii irratti illee bakka Oromoon nu barbaadutti hawaasni keenya beelawatti bakka rakkoon jirtutti wantoota gaggaarii irratti walitti ni dhufna rakkoo miti son bakka tiim workiin barbaachisu irratti garuu akkuma beeynu hundi jireenya adda addaa qabna innis jireenya isaatiin biiziidhaanis jireenya fayyaa dhiiba kanaaf baandarii keenya seet godhannee qabsoo jireenyaatti dhufuu qabna jeetii yaada kanumaan fixadhee hin jiru. Agalatomu ugaa alfaatu mee akkasuma Muaz agalatomu Damiilsa murtiguuta ofis carraa kannina mee tolturraa kaasee yoo bakka xiqqaashillee haa dubbatu jennee no galatoom ani wanni inni ijoollee kana keessa firii jechuudha murtiguutu gireeteetii haasa'e Wadabbiin keenya jaalallumarraa ka'eedha garuu wadabbii namni haalaan wal jaalatu wal beeku wal miidhaanii beeytanii gizee wal dhabee wadabbiin keenya sadarkaa sanitti bakka fagootti deemee kana sana ijaan asirratti dubbachuun barbaadu haga walitti balleessine keessatti immoo caalmatti akkana Muaz balleessine hin beeka. Kanaaf kan ragaan ba'a. Maaliif akkuma waan kaanii jarjaru sani itti balleessuttis jarjaree caalatti akka itti balleessine hin beeka. Maal na balleessee maal waliin jenne amma yeroo muraasa tokko dura jechuudha. Egaa girriin keenya sun deemaati ture gaabbe jennee jireenya kiyya keessaa naa bahe sii bahe waliin jenneeti adda hafne waan tokko hamtuu waliin dubbannu walitti hin bilbillu nagaa ture. Jechuun jireenya moolii jiraachuu hamtuu waliin yaannu gidduma tanaa wanni kun dhufnaan xiqqishoo walitti mufannee anyway anis aareeti waan saniin wanti jee taraa Muaz yoo balleessellee tasan duraa garuu dachaa sanii waliin ana itti balleessanaa dhiifaman gaafadhaa ani isinillee akkuma deengada guruup irratti waliin haasofne hundi keessanuu waan gaarii immoo hedduu hojii dabarsine akka namni nutti hinaafutti akka arabni ajab jirutti agartee akka maal jeenni sitti hima namni waan gaarii guddaa hojjennee jirra gammoojjii Booranaa keessa guyyaa meeqa hojjeteenyee bakka nyaanni hin jirretti hojii bishaan malee dabarsinee jirra maal jeenni si himagaa bakka namni hiyyaanne hedduu hojjeteenyee jirra umraa hojjeteenyee jirra ati ala kulli haalin keeri fi toltuu badduu waa hedduu tokko hojii dabarsine hiyyummaa gaarii kana keessatti namoonni nurratti xiqqoo bilchina qabanis maqaa namaa kaasuu hin barbaadu akkuma isin amma bilchina keessan nu dura qabdan itti fayyadamtanii walitti nu araarsuu deemtan bilchina nu dura qaban itti fayyadamanii adda nu diiguu irratti namni shoora guddaa taphatee magaalaa keessaa nu galchuuf maallaqaan miidhasaa nu godhiifa malee maqaa namaan kaasuuf maallaqaan adda nu bachaa jechuun anis waan hin qabu harkaa fuudhee isa harkaayis fuudhee maatii wal ibsee waan hedduu nu godhe ni jira. Isaanii yeroo isaa amma dubbannu isinitti himan gaafa tokko. So waa hedduus ture. Waa hedduu kana akkamitti hubattaa achi siixee teessee hoggaa kophaa teessee ilaaltee namni qorana maaliif akkana godhee Muaz maaliif akkana godhee jireen jee yaaduu naa galti malee kan naan galtu ni beekamu. So waan akkasiitu ture. Anaaf Muaziin hammeenya diinummaa nama walirraa ajjeesne hin qabnu. Like hammeenya hamaa Muaz ta'uu an himu yoo ta'e yoo Muaz an hamaa ta'uu himu kanarraa ala akka waliin miine dhiigummaa waliin qabnu obboleeyyanii waan isin ajaa'ibu akkuma reefuu inni gaarii waan reefuu inni kaasisuun dubbii tarabbiilleef keessaa qabdu tabiraatiin itti isinii dabala. Naafi Muaz asii kaanee sugargaa deemnee hin beeynu lafasi makkatti bakka adda addaa bulleeti jechuun wal arguu dadhabnee namni heddummina irratti ramadaana ummaa teenya takka ta'u obboleettii rabbii takka harkaa qaba haadha hiriyaa keenyaati isaa deemuu ni jira bakka itti godhee isii wajjin qabu ture inni waliif bilbilee wal harkachuu dadhabnee lokeeshinaan guyyaa lammaffaa wal arganne hayrafin amma guyyaa tokko rafnee achi kaanee isa deemnaa riyaad deemnee hoggaa deemnu namni nu fuudhu hundi akkaan dubbii reefu dubbadheessan yoo inni kijibe rabbis Muazii sinatti ragaadha burjaajaan maal ta'anii burjaajaan kawarraa edaa waan biyya san jiru naaf Muaz rabbiin nu gubbaa kun nutti ragaadha Muaz takkaa gosa isaa gaafadheen beeku rabbiin kun nutti ragaa waan kana carraa irraa argame kanaan dubbanna dhaggeeffadhaa Muaz gosa inni ta'e takkaa gaafadhe biyyaan gaafadhe numaa abbaan isaa biyya abbaa kiyyaa ta'uu isaa ol gaafannee fa'a like durirraa jechuudha gosa isaan beeku waan kanan kijibu amma gizee dhaynu riyaa jirraa baas isteeshinitti buunee jirra makiinarraa lafan beeynu namni lookeeshina nu eegin jiru warri duraan nu eegaa ture hundi maal jaa waliif dabaluu turan aboo warri ituudhaa deemamchaa keessan fudhadhaa
warri afran qallootis deemaa mucaa keessan fudhadhaa ijoollee wajji dhufuu taatu adda bahanii dhufuu qabanii dhaggeeffadhaa warri akkas jeesuun asuma jala jedhanii beekanii dhaggeeffatanii amana mu'aaz jala jirus kaas jala ibsaa jala jirus amanutti himuu jiran waa kan nutti himne gaafii walitti himuu jiranii hagana jidduudha namni tokko maqaa isaanillee yoo yaadachuu baadhe nuti dhufee makiinaa isaatiin nu fuudhee karaa nu deemaa mana isaa nu geesse mana isaa kana nu geessee maal godhee namni kun silaa akka maqaatti nama afran qalloo himatudha dhaggeeffadhu gaa jeedi dhufee mana isaa nu geessee akkasuma mu'aaz mana isaa nu geessee nu kaa'ee walii dawwalan gabbee silkii haasaa ituudhaan kottaa mucaa keessan fudhadhaa jiran mu'aaz baanaa beeka amma waan ta'eef goyin mu'aaz wal gaafanne amma dhalaaleen takka nu gaggaafattee nyaataaf maal nu fidee jedhute wallahi laabii ni soomanne guyyaa lama yoon siin jee hin kijibne guyyaa lama ni soomanne huccuu uffanne sanii yoon siin jee hin kijibne mana san keessatti nu dhiisee badee innis jechuun haga dhuftee ituu mucaa isaanii fudhattu innis ana takka bakka bu'uun barbaanne lok mu'aaz maaltu deemuu jira amma dawwalanii aboo dubbiin takkanaatu jira mu'aaz dhufnee si fuunaa jaaniin no dhuftanii nan fuudhinaa wajji dhufnee wajji nu fuudhuu ni barbaadanii yaa kottaa wajji nu fuudha wajjin kana biratti ni beelna asuma beelna bargaa bilbilannee maallaqa hundi ergisiifannee bara jechuun maallaqa biyyaatti fayyadamnaa meenu ergisiifannee bargaa amma kanaatu ture addan baanee hin deemnu hin beeynu gosa sanaa hin deemnu mana tokko wajji galle maal godhe dhaga'iniin xumura rabbiin jazaa kafaluuf duniyaa akhiratti amir shaafi mucaa diree dhawaa tokko jira aboo nuti warri diree dhawaadhaa gosa takkaan dhageenye kota isin lachuu aboo ijoollee mana itti cuftanii gosa itanii taphatanii makiinaa isaan nu darbe mana isaan nu geesse addaraasha manni isaa apartaamaadha mana kana keessa ati kana keessa abbaan barbaade keessummaan dhibbisnitti haa dhuftu nyaaddaa dhuga hoggaa nuti gabbaanii ol deebinee shawaa dhiqannee nyaanni haaroo inni dhufe habiibi guyyaa meeqa ta'e ji'a takka mana sana. Namni takka gosti hundi dhufte hin kannu ijoollee gosummaan hin dhuftu ijoolleen isin lachuu gosti sun waliin kootaati bakka takkatti akkasittiin isiniif fidaa ijoollee. Luk waan aganaa keessa hojii dabarree gosa sanii dhaquu dinnee nama waan aganaa dabarsee nama namni waliin nu diree silaadda nu baasu malee miti namuma xiqqishoo gaati akka maletti sobaan amannee itti dhiyaanne tokkotu shiranuu irratti gatee waan kana dalage obboleessa kiyya mu'aaz anis itti balleessee hin jira maqaa kiyyaanis maqaa isaatiin warra nu daawwatanii fi kana duratti hin dhiifama gaafadhaani. Wilii wanne kanatlee nuyitu ni deebajee yaadu yoo gaarii walii qoricha waan ta'uu fi dadhabe summiitiin ta'uu waadaan isin duratti isin jira. Anjechaan qabu wallaahi umrii dheeradha. Hagaan isinitti aareen isin jaaladha. Hawaasni nu jala jiru kun tana akka hubatuun barbaade bakka isin nama akkana firii qabu harkitanii har'a waggoota akka takka beeytee xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuunee jetti Oromoon isin manguddoo teenya. Isin jaalala teenya, isin hawaasa keenya. Dhugaa Rabbi rakkina hanga ammaan tanaa uumame kana hundaaf maqaa hawaasaatiin, maqaa isaaniitiin anaa dhiifama gaafata. Dhugaa rakkina haadha isaanii bira geessa. Rakkina obboleeyyan isaanii abshir murtii ni dabarti. Dhugaan gisee wanti akkana hadhooytuun nama boochisti. Galatoomii dhugaa Rabbi as keessatti firoottan mu'aaz, firoottan murtii guutuu, firoottan keenya aaliin saata dhihoo, haadhaa, obboleeytii isin hundi dhugaa Rabbi dhiifama guddaa. Arra dhugaan as baatee jirti umrii naa dheeradhaa kabajooma hogguu takka jaalala gidduutti ijjiinis nama ni ilaalti beekta aynannaasis ni jirti beeku obboleeyyan keenya jaalala keessa wanni akkasiitis ni jirti histiin ni jirti malee dhugaa wanniin amma isinirraa arke waan silaa namni isinitti hinaafu namni waan akkanaa wajji dabarse arkite nama wal jaalatu ammaas walii araarsuun akka ulfaattu jaarsaa jaartiin bar wanni wal lolanii kachik ja'aniif maal seete dhugaa san beeka warra wajji nyaati. Haqa jaarsaa jaartii Rabbii beekaa sani. Haqa keessan Rabbii beeka. Dhugaa Rabbii. Rabbii illee nama araaramu jaalata. Maqaan isaa illee tokko araaramaadha. Dhugaa Rabbii kabajaaf as dhuftanii miira reefu keessa jirtan san keessaa illee baatanii ammaan tan namni dilli kun hundi bakka jirutti dhugaa tan as baastanii jirtan. Dhugaa isin duraa taate saniif an dhiifamaa fudhadhu. Isin lachuu kabajoomaa galatoomaa dhugaan nama dhugaatiis. Nama dhugaa ta'uu wanni beektanii hawaasni hangam takka akkas hin jaalatu arkitan. Arra as baatanii laala mana lama banattanii an amma kabajaan guddoon isinii qabu. Mana lama banattanii nama 12,000 isin jala jira. Lachuutiin seenee ilaali. Lakkii dhaabbadhaati koottaas deebi'aa isin lachuu. Taphni taphattanii isin jirtu koottaanii haasofnee jettaan dhugaa Rabbii namni galata namaan beekne galata Rabbiin beeku hedduu takka galatooma dalagaan sheexaanaa arra dhumtee jirti. Ayyee sagaleen ta'een dhagahamtu maas kuyi. Sagaleen. Mootirra jirta. Maas sagalee ta'e ol kaas. Yeroo fixatan waan tokko jechuun barbaadan jee ture.
hayyee haasa'e. No, ogguma sii dhufte tana haasa'e. Haasa'e. Awwaaniin juun qabu namoota narra. Namoota manguddoo. Wanta guyyaaraan tanaa wanniin asumaanuu dhaammachuu barbaadutu jira. Inni maali? Haasawallee akkasillee yoon dheeressallee dhiifama. Yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jee waan tokko tokkotu jira. Qaama sadiin fi waa jechuu barbaada. Qaama sadiif dhaamsas wantas ergaa dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture kophaatti anas na faarsee isa dhahu isas faarsee ana dhahu kanaan ammoo dhiifama qaqqaawwanni wanta hin jenne hin jiru isinuu darree jirra dhiifaman jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninuu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa ammoo qaama nama nu jaalatu tokkooti jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waa jiraate ibidda san dhaamsuuf barbaadu keessaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana wanni tokko namni ni khataa walitti mufachuuf walloluun takkana jirti. Hedduu dhiifame isin jechuu barbaada namoota gurguddaa miidiyaa keenya jala namoota gurguddaa wallahi namoota biyya bulchan irraa kaasee ambaasaadarota saadota sheekota namoota hedduu maatii teenya namoota hundaan nu laala kana hundaa'u. Wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa kiyya maxxansuun jaalallu. Inni biraa hawaasuma walii galaatu akkuma hawaasattuu kan arrabses as keessa jira kan faarses as keessa jira kan deeggares keessa jira kan isa deeggares kan faarses isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waa meeqa irraa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsuu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bikkoota gurguddatti waan nu eegaa turtaniif ajandaa akkanaa kana isinii bocinee sababii keenya namni biraatis waliin bu'ee kaanis taa'ee nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa deeqa shanillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef sammuu teessan maa hagasa waan wanta gooneef isin hundaa'u hawaasa bal'aa wallahi dhiifama isin jechuu barbaannaa nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkasillee beekamuun jaaladhu isaanillee beekamu taate dabartee dhiifama jechuu barbaada. Hawaasa waan akkanaa biratti illee ganaaf illee nu agartaniif isa daranillee anaatu xiqqoo inni jarjara kiyyaa wajjinis ta'e ammeenyaaf illee miti bakka akkasiisanitti akkuma kaleessa ibsaa daminaatiin doktar isaa duratti isin guddateessi ture jechuun bakka tokko haroo namaa hojii seenuutiif yookaan immoo aarii namatti qabdu obsuu dadhabdee hin deemteetiin karaa dindeessuu aarii itti baatu sanirraa illee ibsachuu irrattis ta'e bakkuma jeequmsaatiif rakkatu akkana nagarre gabaanu waan isin himan hundi keessan kasababa kiyya muwaaziitti mufattanis kasababa muwaazanatti mufattanis hunda keessanii wali qabee warra asirra jiranii fi manguddoota na gidduu jiran dabalateetiin dhiifama isin gaafadha. Akkasuma maatii kiyyas maatii muwaazita mufachiisni dabalatee hunda isaaniitiin afoon alilaa jechuu ni barbaada. Oromoota maraa kasababa keenyatti mufatan ammoo asumarratti dabaleetiin namoonni tokko kawat dhabuu kiyyaaf muwaazita kanatti hedduu malee gammadan garanaa gara isin jedhu warra saniin bagadachiin isin citteen jechuu ni barbaada. Haga nama biraa kan itti gammadan harkattanitti akkasumatti akkuma jettanii haftan sanitti isaan jaanii galatooma.